barsa keenya mee ayyaanni du'a ka'umsa kun akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti haala kamiin kabajama? Lamaan kan jedhetu. Nama lamaan jechuudha. Oriitii تكبر فاسقا تكبر فاسقا Doa kau Goptane amana Doa kau Goptane amana Ifasar gineran gamana Ifasar gineran gamana Ifasar ganeran gamana Ifasar ganeran gamana Doa kau Goptane amana Doa kau Goptane amana Ifasar ganeran gamana Ifasar ganeran gamana Ifasar ganeran gamana Ifasar ganeran gamana Kristus tensaamtaan Babi ya Sultan Asarul Setan Agazola Salam Muzisa Kona Sao Salam kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni maatii kiristaanaa kan taatan marti keessan baga ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga geessan jecha nuti sigaa har'aa chaanaalii Orjii Tawaahidoo irratti barsiisotaa fi faarfattoota keenya affeerree ayyaana sababeeffachuudhaan qophii addaa isiniif qopheessineerra. Kanaaf hundumti keessaniyyuu aga xumuraatti akka waliin turtan maqaa Waaqayyoo isin gaafanna. Barsiisa keenya akkasumas obboleettii teenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Mee barsiisa keenya isinuu eessarraa akka dhuftan of beeksisaatii sagantaa jiru keenyatti fufna jechuudha. Waaqayyoon waliin haa ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo jaalawwan haadha keenya qulqulleettii Maariyaam bakka biyya hambaa biyya keessaa jirtan hundumtuu baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha ani kanan irraa dhufee mana kiristaanaa Baabiiftuu Waaqayyo Abbaa Bishooftuu irraati barsiisaa wangeelaati maqaan koo Xiraa'uun jedha. Eshi barsiisa keenya dhugumatti Waaqayyo sagalee jireenya isin haa dhageessisu. Eshi obboleettii teenya faarfattuu teenya meeshinoo of beeksisaati sagantaa keenya itti aanutti fufna jechuudha Waaqayyoon nu gargaaruti. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Ani maqaan koo faarfattuu Masarat Seefuun jedhama. Tajaajiltuu mana amantaa Waaqa Abbaa Bishooftuu irraati. Eshi dhugumatti eebbifamee obboleettii teenya. Egaa hordoftoota chaanaalii Orjii Tawaahidoo barsiisaan keenya barsiisaa baay'ee jaallannu fi baay'ee kabajnu barsiisaa Xilaa'oon jidduutti argamanii akkasumas immoo obboleettiin teenya faarfattuu Masarat guyyaa har'aa kana sagantaa
keenya qophii addaa ayyaana Faasikaa ilaallachuun jechuudha. Affeerri jira jechuudha obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana aga xumuraatti akka dhaggeeffatan waa akka irraa hubattan abdii qabna gatiteef hundumti keessaniyyuu aga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Sheer koppii linkii gochuu hin dagatina isin jenna. Qophii keenya jalqabaatti seennaa Waaqayyoon waliin haa ta'u. Barsa keenya mee ayyaanni du'aa ka'umsa kun akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti haala kamiin kabajama? Egaa gaaffii keenya jalqabaatti seenna jechuudha. Hundumti keessaniyyuu akka irraa barattan abdii qabna jecha. Akkasumas immoo jalqaba akkamittiin eegalame kan jedhu ibsa osoo hordoftoota keenyaaf laattani. Eshi dursa gara kabaja isaatti toon cehin ayyaanni tinsaa'ee yookiin immoo du'aa ka'uu kuni tinsaa'een jecha afaan Giiziidha. Jecha tansaa jedhurraatii dhufee tansaa jechuun ka'umsa jechuudha. Du'aa ka'uu karaa foonii fi karaa hafuuraan hiika mataa isaatii qaba. Sagantaa kanarratti tarii yoon duraa dheerateef malee hiika guddaa qaba jechuudha. Walumaa galatti garuu tinsaa'ee jechuun ka'umsa yookiin ka'uu jechuudha. Egaa haala kamiin kabajamaa yoo jenne immoo dursa nagaarraa yookaas nagaan keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee hanga guyyaa 39ffaa isaatti bara du'aa ka'uu yookiin immoo zamana tinsaa'ee jedhamee beekama. Guyyaan 39 kun jechuudha. Du'aa ka'ee gooftaan keenya erga du'aa ka'ee boodatti jechuudha. Erga inni du'aa ka'ee booda guyyoottan 39 jiran bara du'aa ka'umsaa jedhama jechuudha. Haalli kabaja isaa akkuma beekamu gammachuudhaan yeroo gammachuudha. Yeroo kana hanga guyyaa 50maatti illee tsoomiin hin jiru. Gammachuu waan ilaallu. Gammachuudha. Guyyoonni hundumtuu sanbata jechuudha. Akka sanbata guddaati. Fakkeenyaaf sanbatota lammaanii sagannu miti. Egaa guyyoota kana sagadiin danda'amu jechuudha. Ishii barsiisa keenya dhugumatti eebbifamaa jecha. Gaaffii keenya lammaffaatti ceenaa. Ayyaanni du'aa ka'umsa kana booda jechuudha. Jechi koo ayyaanni du'aa ka'umsa erga kabajneen boodatti guyyaa jimaatas ta'e guyyaa roobis hin soomamu yookaan hin nyaatama jechuudha. Sababbiin isaa maalidhaaf hanga guyyaa 50ffaatti hin nyaatama? Kun mee sababbiin isaa maalidhaaf akka kiristaanotaaf gaaffii hin taanetti yookaan akka deebii ta'uufitti ibsaame barsage. Galatoomaa. Kuni kitaaba qulqulluu irrattis wanti dubbatame jira. Wangeela Maatiyos, Wangeela Maarkos gubbaa irratti mushurraan hanga jirutti miinzoleen hin sooman kan jedhu. Kana jechuun gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilmaan namaatiif gammachuu labsa. Gammachuun kun gaddi waggaa 5,500 ilmaan namaarra ture. Waggaa 5,500 ilmaan namaa gaddarra turan. Sababni isaas kakuu moofaa irratti qulqulluun Isaayyaas dubbatee ture. Qajeelinni keenya akka uffannaa abaarsaa ta'e jedha. Qajeelinni keenya akka uffannaa abaarsaa ta'e. So asirratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee yeroo faarfannaa hundi keenya illee lafti ni hiftee lafti ni gammaddee jennee timti kan faarfannaa maaliif jennaan dhiiga Kiristoosiin waan dhiqamteef waan miicamteef jenneeti faarumti keenya iyyuu kana nama miti lafti illee yeroo dhiiga Kiristoosiin dhiqamtee qulqullooftedha jechuudha. Yeroo kanatti immoo akkuma kitaaba qulqulluun dubbatu guyyaa 40 keessumaa guyyaa 40 macaafa kakuu warra jedhaman yookiin kitaaba kakuu isa jedhamu gooftaan keenya barsiisaa ture jechuudha. Guyyoonni kun immoo akka sanbataatti ilaalamu. Kana jechuun guyyootumti jiran hundi isaanii jimaatillee roobinillee akka guyyaa sanbata guddaatti ilaalamu. Kanaaf yeroo kana tsoomiin hin jiru jechuudha. Guyyaa kana tsoomiin hin jiru. Already mushurroon sun nu faana jira. Guyyaa gammachuuti gadi. Guyyaa gammachuu. Okay, gammachuun keenya immoo daangaa qabu. Fakkeenyaaf guyyaa roobiif kan soomnu duraanii yaadannoo murteen Kiristoos irratti murtaa'e sanadha. Yookaan immoo Kiristoos irratti du'a Yihuudoonni irratti murteesse sanadha. Guyyaa murtii jennee guyyaa gaddaati jenna. Guyyaa sana immoo Kiristoos immoo du'aa ka'e guyyaa gammachuuti waan ta'eef gammachuu yaadannaa jechuudha. Gammachuu yaadannaa. Okay, barsiisa keenya. Gammachuun keenya maaliif wal qabata? Yeroo baay'ee namoonni nyaataan wal qabsiisu.
Kana miti la. Gammachuun keenya maala labsuudha. Du'aa keedha jennee labsu akka Maariyaam Magdalaa. Akka qulqulloota darbanii du'aa keedha jennee labsuudha la. Gammachuu yeroo jedhamu callisnee gammaduu sirbuu namoonni baay'ee sirbuu nyaachuu quufutti kan lakkaa'an kana miti. Ayyaana guyyaa 50ffaa inni jedhamu kun kana jechuun guyyaa 50 kana walumaa galatti dhalli namaa waa'ee du'aa ka'uusaa labsaa. Labsaati kan inni dabarsuu qabu. Annaa kanadha. Dhugumatti eebbifamaa waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu barsa keenya. Eshi egaa gaaffii keenya sadaffaatti ceena jechuudha. Namoonni baay'een shakkitoonnis baay'ee ni kaasu jechuudha. Yeroo hundi ragaa kitaaba qulqulluu jedhu isaan. Kitaaba qulqulluu isinii kanaas uftanii dubbiin keessan darbuudha. Kitaaba qulqulluu ragaan godhatan jedhu. Mee Kiristoos du'aa ka'umsa isaa caqisa kitaaba qulqulluu fi ibsa isaa nuuf laadda barsa keenya. Galatooma. Egaa akkuma beekamu kitaaba qulqulluu irratti kakuu moofaa irrattis du'aa ka'umsi isaa dubbatameedha. Faaruu Daawit faaruu 49 lakkoofsa 9, faaruu Daawit faaruu 67 lakkoofsa 1, faaruu Daawit faaruu 77 lakkoofsa 13 kaasee yoo dubbisne gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dursa raajotaan du'aa akka ka'ullee raajotaan illee raajiin dubbatameedha jechuudha. Akkuma qulqulluun Isaayyaas dhaloota isaa fannoo isaa nutti agarsiisee qulqulluun Isaayyaas dhalachuu gooftaa keenyaa dursee dubbatee ture. Raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 akkasumas boqonnaa 53 gubbaa irratti immoo fannifamuu isaallee nuuf jedhee madaa'uusaa nuuf jedhee reebamuusaa nuuf jedhee itti tufamuusaa akka cubbamaatti lakkaa'amuusaa waaqaan illee akka dheekkamametti lakkaa'amuusaa qulqulluun Isaayyaas dursee nutti dubbata. Ofuma isaatii illee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka du'a mo'ee ka'u dursee dubbate. Akka fannifamu du'a mo'ees akka inni ka'u ofii isaatii dubbachaa ture jechuudha. Walumaa galatti garuu ragaan kitaaba qulqulluu kakuu moofaaf kakuu haaraa jira. Kakuu ispeeshaalii kan namoonni immoo itti quufan kakuu haaraati. Isaan namoonni tokko maal jedhu kakuu moofanii kan darbeedha. Wanti darbee raawwatamee dhumeedha. Amma nu addisii yookaan haara kana keessa jirra. Kanaaf kakuu haara fudhanna jedhu. Ilaa asirratti wanti nu galuu qabu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 17ffaa isaa irratti maal jedhe beektu ani raajotaa fi ani raajii seeraaf raajota diiguun dhufne jabeessuun dhufe raawwachuun dhufe malee jedha. Kakuu moofaa keessa kan jiru sana jabeessuun dhufe seeras raajotas fakkeenyaaf raajiin raajotaa jira seerris jira. Isa kana diiguun dhufne jechuudha. Already kitaaba kakuu moofaa sanaa jabeessuu dhufe gooftaan keenya. Raajii isaaf dubbatame jira isa jabeessuudhaaf kan inni dhufe. Infannifama jedhanii dubbataniiru eeyyee. Du'aa ka'a jedhaniiru eeyyee. Dhalasa jedhaniiru eeyyee. Waan inni jedhe hundumaa ta'eedha jechuudha. Isa raawwachuudhaaf. Egaa walumaa galatti itti dhufna waa'ee du'aa ka'uu caqasa kitaaba qulqulluu keessaa. Du'aa ka'uu wangeelonni arfan dubbataniiru. Wangeelota arfan wangeela Maatewos irraa yoo jalqabne wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 6 yoo malaalle deebinuuf ta'a. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 6 akkasumas wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5 fi wangeela Yohaannis boqonnaa 20 ani guutummaa isaa akka dubbisan nan barbaada. Wangeela Yohaannis kan boqonnaa 20 asumarraa yaa qabachaa deeman. Guutummaa isaa akka isaan dubbisaniif maaliif yoo dubbisteedha wanti sii galu. Kan si amansiisu immoo maaliifidha yoo jenne kitaaboleen baay'ee barreeffamanii jiru. Maqaan isaanii jiru biyya lafaa keessatti. Namoonni baay'ee fakkeenyaaf hundeessitoonni amantaa baay'ee turaniiru. Miti hundi isaanii boollaa gadi seenaan isaanii jechuudha. Iyyasuus Kiristoos garuu awwaalli isaallee yoo Golgootaa deemne awwaalli isaallee duwwaadha. Kun nu amansiisa. Bakka biraa yoo deemne garuu maqaa isaanii dha'uu barbaadu. Bakka biraa yoo deemne awwaala jala jiru. Lafeen hundi isaaniillee nyaatamee dhume biyyeetti jijjiiramanii jechuudha. Hundeessitoota amantootaa kan hundeessitoota amantii warra hundeessitoota warra jedhaman
baay'een isaanii jiran. Already gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos garuu awwaalli isaallee duwwaadha. Kanaaf ragaan immoo Maariyaam Magdallaa irraa dhagaanii wangeela Yohaannis waa malee dubbisaan jenneen. Maariyaam Magdallaa irraa erga dhagaanii booda Yohaannis Phexros fiiganii dhaqanii ilaalan awwaala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Achirratti barataa gooftaa jaallatu ni jedhame Yohaannisidha. Imaltoota Emaus wangeela Luqaas boqonnaa 24:13 irraa kaasee imaltoonni sun lamman yeroo isaan walitti haasaa deemaa jiran gidduu isaaniitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos argame du'aa ka'uu isaallee yeroo inni itti argine. Walumaa galatti kitaabni qulqulluu akkas jedha waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya. Dabarsa keenya eebbifama. Waaqayyo isin eebbisu, Waaqayyo sagalee jireenya isin dhageessu. Eshi egaa maatiiwwan Waaqayyoo amma immoo wanti qabannee jirru tapha gabaabaa jechuudha. Innis immoo mudannoo tajaajilaatis ta'ee akkuma jireenya lafa kanarratti mudannoo nu mudate ayyaana gazeef ayyaana waan ta'eef xiqqoo bashannanus barbaachisaadha guyyaa gammachuuti. Kanaaf mee mudannoon ayyaana Faasikaa kun baay'ee guddaadha. Ayyaanni kun baay'ee jijjiirama wanta baay'eetu jira. Fakkeenyaaf horii qabu jira. Ani yeroo tokko maatiin koo akka tasaa ta'e abbaan keenya hin turre guyyaa sana jechuudha. Guyyaa galgala indaaqqoon qalamu kan jiraame qalinaan jedhame anuu qalin jedhame jechuun nama hin sodaadha. Maal jechuun mee mudannoon isin mudate hin jira waa'ee kanarratti ayyaana kanarratti. Mudannoon jira. Ani namni asumaan namoonni nu hordofaa jiran asumaan yeroo tokko waa yaaluun gaariidha. Taa'anii ilaaluurra yaaluun gaariidha. Maaliif jennaan mudannoo sana akkumaan inni ofitti fide hin jira. Maaliif yeroo baay'ee mana keenya Waaqayyoof galatu yeroo ayyaanaan qalama horiin hoolaas haa ta'u re'ees haa ta'u waggaa araaraa irratti immoo lukkuun illee hin qalamu jechuudha. Yeroo itti hin qalamu mana keenya obboloonni keenya naanga qutusuun koo gad warri jiran hundumtu obboloonni kun qabu faazariidha ilaalee. Maazariin maaliif ilaaltu hundumaan lakkee himan baqadha. Maaliif lubbuu baasuun na sodaachisa. Ani dhuguma yeroo isaan qalanii nama guyyaa tokko haadha manaa eessuma kootu eessumni koos mana hin jiru. Egaa ijoollee dubaraa malee dhiira hin qabdu yeroo sana. Namnis immoo naannoo irraa bade. Kafaraa bade jechuudha. Barbaadeen nama hin qalta malee naan jettee nan deebee gaafnee. Mudannoon kun lukkuu nama lamaan qalle jechuudha. Jechuun naannoo dide morma naannoo dide. Morma si qabde moo? Dandaan sodaadhe kan naasuunis jira miti harki koo sirroommaa kana booda mormas naa qabde miillas naa qabde yeroo isheen wurreettu jira miti yeroo san nanaasise kan deemu beeku jechuun yeroo kana mudan argaa yeroo baay'ee nan sodaata baqadheen deeman bakka. Gaafa sana mudannoo na mudate dhugaadha stiilaan gaarraatti na ajaa'ibannaa Waaqayyoof galatu. Mudannoo kana na mudate lamaan qallee jechuudha. Nama lamaan jechuudha. Horiitii qaba. Isheen morma naa qabdee miilla isaa qabdee alaaluudha. Garuu hirmata hambistee morma rumatti hambisi nan dadhabe qabu. Lamaan murre. Ani tajaajiltoota baay'ee jaakkatu. Mudannoo kanan qabani. Bareeda dhugaa Waaqayyo isin haa eebbisu. ومرني تكبر فاسكا ومرني تكبر فاسكا فعصبا بدن كريستوس فعصبا بدن كريستوس فعصبا بدن كريستوس Kristus lafti sifte bayesni gamade lafti sifte
Ega Kristosi Rugumadi Kamte Ega Kristosi Rugumadi Kamte Ega Kristosi Rugumadi Kamte Ega Kristosi Rugumadi Kamte Wabirni Tigebir Fasika Christos